Qabdu mala mana sanatti mu barbaada. Ana keessanii osoo qabsaa'uuti. Osoo falmachuuti. Osoo biyya irratti duuti. Akka diidaati. Qabsoon finiinaan godhama. Eko isin duran jira. Lafti tun lamni nurra jiru tun. Ilmaan Oromoo, ilmaan Arsii, shiftaa jaanii dirree irratti fannisaa turani beektu. Shiftaa jaanii. Kalaaf Rabbi naa kenna. Abboota kiyya irraa naal irratti. Abbaan fedhe dhufee gibira irratti tuulee. Kan qote irratti, kan facaase irratti, kan haame irratti. Ilboomsisuun kabalu jeen kan bosonatti gale. Akka irraa Oromoon dammaqee bira dhaabachuu dhabuudha. Akka irraa miidiyaa dhabuudha. Akka irraa qeerroo gurmaa dhabuudha. Goota meeqa, bareedaa meeqa, jayna meeqa. Ilma Oromoo meeqa. Asuma jechuu sana keessatti Arboonyaa keessatti fannifamaa ture. Irraa mataa. Har'a dhufnee battalagaa warwaamnee yeroo walii agarru kana dhiira goolotaatti irra dhufne lafee goolotaatti irra dhufne kana dagachuu hin qabne hirbuu goolotaa qabna hirbuu abboota keenyaa qabna jechuudha. Lafatti hin dhufne lafee hin dhufne malee lafa hin dhufne injifannoon ture akka kana kaayyatataniif lammaffaa sana keessanii walla keenyaami. Lammaffaa Oromoon gaafa durillee kan cabe biyya bareedduu tana kan saamame dhugaa dhabeetii miti onnee dhabeetii miti walwallaalchisanis adda addaa hiranis battalagaa foolanis gosa baasanis amantiin addaan hiranis kophaatti cabsan jechuudha. Wiitaa beeytanii wiitaan jiraa battaadha. Wiitaan takka kophaatti cabdiimi yoo nadoo goote yoo cabdi. Wanni nu mo'anneef qeerroo waan biraan seenaa ministeerri biraanchii wanni taankii abbaa isa hayyee sukkara afaan hin nayidee biyya baafne moon biraatu dhufe. Wiitaa ta'uu dinnee tuulaa taanee itti tuulle jechuudha. Sana geessumi. Way wiitaa taana. Tuulaa taanaami. Har'allee hambaan hambaa isa hayyee warri sharrii fi shirrii ilaalirraa daane. Sana geessu. Warri sharrii shirrii barate. Wiitatti nu deebisuu barbaada. Tuulaa keenya miitiigee wiitaa nu godhee akka kaleetitti nu gurgurachuu barbaada. Arsii dhageessu. Kalee gaafa qabsoofne. Way wallagga jenne. Hararge way jenne. Shawaa way jenne. Baabura way jenne. Hararge way jenne. Oromoo jenne falmannee miti. Har'a garuu warri sharrii barate. Warri shirrii isiirii mallasaarra dhaale. Warri ideoloojii milikii fi sharrii mallasaatiin socho'uu barbaadu. Wallaggatti lola labsaa Arsii faarsuu barbaada. Intaati. Wallagga fitaa Harargee faarsuun intaati. Gujii ilmaan ayyaa fitaa Booraa faarsuun intaati. Ilma jaalatan furrii wajjini malee. Oromiyaaf Oromoo yoo jaalatan Oromummaatti yoo amanan Oromiyaan teenya jedhanii yoo abdatan ummata kana yoo boonan tokkummaa Oromoo jabeessan malee Oromoo chirichaaroon bituuf guguruuf qophaa'an jechuudha. Jaajuna dhageessaniimi.
asii gara sibiilaa kana agartanii akka itti caccabee agartanii irra dhufne gara akka itti caccabee agartanii mallayni hin dhabaamne bara. Kenna qotannemi humna kenna fuula kenna qotannemi hattuu karaa gara irraa nyaattee adaama mana ittiin jaarratte kanaaf bara jedhama.